taa'e warroota gara jooyin godhee hin dhageeffanne hunda taa'eetumaan ciisee dhageeffataatiin ture. Taa'eetumaan jechuudha. Wanni dhiifama naa godhaan isinii dhiise jedheefi haddallee taanaan borullee taanaan an keessi kiyya qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu. Qaamaa qalbiin tiyya na qulqullu. Wanna san waan takkaa miidiyaa kanarratti hin godhu jedhee rabbii kiyyaa proomisa seenne ofii kiyyaaf illee proomisa seenne miirri kiyya na jarjarsee asirra gatii godheef jechan ofii kiyyaa karaa isinii baase karaa isinii ambaase san keessa isin yoo deemtan awwan isinirra kaadhu tokko hin jiru. Ija sababaa qabdu handaarri dhahee jaamsa jetti Oromoon. Ka karaa darbuu gahee garbuun gahee seegalee ummata karaa maal goonuu jedhee kunoo jedhee ulee harka isin kaa'e yoo isin naan dhooftan isin hin komadhu. Wanni dhiifame isinin jedheef jechuudha. Isin hin komadhu waan barbaaddan kana boodallee waan barbaaddan yoo fiddan an dhiise ani. Kanuma boodallee waan barbaaddan yoo fiddan an dhiisee jira. Irraan kaayadhaan isinittis hin dubbadhu. Maaf naan jettanis hin jedhu. Gaafa garasi akkasii yoo tanteeti jira mana ebelu mana dabbaani mana jaalibsaa mana jaala ebelu jedhan amiin. Amiin malee guyyaa takka dubbadheen beekan waa hadhaa miti waa kalee miti. Waa yookaan kalees ajandaadhaan wal makattaniitiin kana taate jettanii gaffiddanii miti duruma haasa'imaa bar. Duruma qaaqama bar. Arsii farargee wali kaanaani yookaan akka wayititti akka nama tokkotti yoo waa dubbadda daabboon haadha faatee nu bira jirti. Jimmaa farsii wali kaanaan daabboon haadha faatee nu bira jirti. Kun akkoo yaallee noo hin waan hafamuu miti jechuudha. Wanni piroomiisa isinii seenu maaliif naan jettanii osoo hin jenne naan jedhaati. Gaafa gadi baate garuu itti hin gammaddan malee itti rifattanidha ka jedhan. Itti gammaddan malee itti dhiifama kana lafaatti dandee maadhaan dhiifaman godhee jechuu keeti. Haa jedhanii jechuu kiyyaan haa jedhanii. Dhiifaman godhaa jira amma Ramadaan ni dhufeera. Rabbiin jara Ramadaan jara kana. Siigaleen Ramadaan ni dhufe afoona lillahi ya obboleessa rabbii afoona lillahi minaa waan jedhan muudii kana jira. No. Anlaali ani mubee dhageeffadhu silaa'oota na fooloo akkaawuntii tiktookii miliyoona miti miliyoona waan miliyoona irratti nama waa qabu siigalee yoo xiqqaate namni 10,000 bilookii kana jala jira. Nama takka erga bilookuu eegale bilookii jalaa baasee hin beeku. Warroota na arrabsanii warroota eebiitii barbaadanii warroota kufaatiitii gammadanii kufaatiitii jala deeman. Haddallee borullee iftaanillee dhiifaman godhuufi haa itti fuufatanii. Allahu akbar. Giftii koo hojii kan inni nu qabnu bucuudha. Rabbiin kun duratti dhandee ganama subii dandaaballee amtaa kee gabbaruu miti mubeeti anjii an gabbaru akka kiyyetti anjii an gabbaru ani. Ana mana anjii an gabbaru. Amma kuullee Yuusuf tana ani fisii walitti hammeen anaaf kuullee Yuusuf garuu kaleessa gisee siin haasoftu taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Waliin dubbifnu waluma tuttunnaa walitti hammeen garuu taa'ee ilaalaa ture kaleessa gisee siin haasoftu. Takka waan kiyya hamaa waan kiyya badaan dubban. Waan san irraa usuu an qabaadee yuun qabdu narraa jettee narraa mormaa turte jechuudha. Silaa sa'aatii ani miira hamaa fi waan badaa keessa jiru sanitti usuu ta'eeyyuu kanarraa mormatu marti gisee gabbaatanii asirraa harka dhooftan ammoo ani ammallee kanaan itti fuufaa rabbiin hojii keessan isiniif haa kennu isiniin jedhaan malee waan biraa. Allahu akbar tokkoffaa ati ummata keenya sheekaa miti nuun jettu sheekaa miti. Follow godhaa warra asirra jiru kanniin. Namni tokko biyya lafaa irratti nama asabuu hin danda'u. Kan namaaf hisaaba kennu rabbiin qofa. Rabbiin of argite gadi baas hin jenne tokko jedhe. Deebitanii mucaa gaadee deebitan waan ta'eef fuuldura rabbiitti hojii babbareedaa hojjedhaa. Innaa dhabaatee arrabsanu kana booddee hojii babbareedaa hojjetadhaa. Gaafa qiyaamaan hin dhufti. Hundi keessa warra qiyaamaa beeku warra rabbiin hunduratti dhiyaachuu beeku. Gaafa sana anaaf isaa dhabaatee harka wal qabanii dhaabanna bahu subiidhaan. Tika filaalle achitti hojii keerraa yoo hojii gaarii qabaatteen kennita yoo hin qabaanne foon keerraa nuu kennita dhumate. Amma nuu daawaa kana himu akka namni abootu hin jenne gochuudhaan nama natti dhiyaatu hunda. Maaliif arrabse bar usmeen nama raggatu mucaa kana garuu itti baay'iftan hin janateem amma nama raggatu ni jira. Dhiira miti humna qabdu si galee utuu dhiira ta'e rakkoon qabu asliitti duultanii masmiyaa illoo mamma hin dhukkufata yoo ittiin duulamne. Anas na tuttuxxanii amma yoon maqaan kootu waamamin jegee ofiin kee baxabaxi namarra si na godhaara. Amma ajandaa wayii natti barbaadaati na raggata. Sini eeyyameen jira. Sini galee suusii nutti gootan garuu isii dubartii akka taate hin dagatina. Maa jabaatte yoo ta'e amma rabbi ana baatee waa tokko sitti mee deemu
والله وان غران نغبتو تجرا مشان كنا كما سنجت چران قبدو نمرا اتوت ستاني مي ورنت ايجيبت جرتنو مي دقا رباته كيس سيوان جرو بناتاچو راهو بداني وان ميديا رباته كل في تون تاني በጣም ተበደላለች ይሉም ማዳጋቴ በደለምቴ በደሊ ጉዳነ መቀብቱ እሄ ጀዲ ሜሜኬ ሳምብል ቢሊቢ እራሁ በድ ሲገለ ነመነ መዘን ሲፍቱ በቃ ኡማዱም ትዚ ነመነ መዘን ሲፍቱ ሰነራት ሞዱ በርቲዳ ሜት ሲቃ ወረት ሲቀኖኪ ጋፈዳ ደቃቴ ከሚያት ፋጤ ምናምን ጀላቲ ጋፈዳ እምቤተኑ ነማ ኡማማኒ በደለሜው አመኑበ አዘኑ በዘንሲዙ ሲዲ ምነወን ጎኑ namni tara wal garafa nulle warana barbana wara durash qabate daabbo dhufa akkana dhufa jede shaayinu bichisiise baranda yelam teessisa ture assalamu alaykum wa rahmatullahi ya da namati deebartani galalafo fi galalafa usman mubarakille koy warana name takka ramadano ramadana dubbatu achin birazari biyande jarra kennitani koy ame Ramme dubbaddu yeroo si kaate mana nambana kottu brother sinna okay wanti an dubbaddo yo jiraate welcome sinjennera rafate baga naga debite wanti tikon beta hama fi gari nama besisi sigale nama sijalatu nama sijibbulle beterta asratti ramadan kiya difama si sirresu difama ajachama wanti tikon jette amma dukumni nama najjebne dawaf adawa addaan namaa baafti jedhe maal jechuudha geesse dhuga sanuma jechuu barbaade tasis kanaaf nama si jaalatullee agarte an wanti sin jedhoo jiraate baay'illee haasa'uu hin danda'ullee akka namaa kanaaf wallahi namaa kana rabbitu namaaf kenna jaalala namni siif qabu kana ammoo ati fura utirsiisuu qabda kanaaf miidiyaan nu jibbisiisee ture welcome back sin jenna again amma fonti dubbadullee baay'ee hin jiru kanaaf jabaadhu rabbi si haa jabeessu kana caalii ammoo akka jabaattee ummanni kana caalii si jaalatu ammoo abdii sirraa qabna wanti ta'amellee wanti hin taanellee maal akka daladullee maal akka dalaguu dandeettullee waan beeknullee hin jira namni baay'ee waa baay'ee haasa'uu danda'a kan ammoo nama badduu haasoftu ammoo gara nama si jaalatutu caala waan ta'eef gara suma osoo dabsitee hunda sayu akka mubarak jedelle mira kisa sene mubarak le dubatara akuma amma jette kana rabbi jette so diste mali fi kan sijalatu tu cala wantef oso nama sijalatu jecha kan hamasiti adelle ka wan kan ke wan bada dubata turelle nama sanim jette so difte jala kana mo rabbi tuna mafkenna amalle rabbin kana cala sifa kennu jabadu jabdutenna borulle iftaile si wajin jirra si wajin barena si malen tintolu jechu barbada galatoma fitadera okay softani na siftani taranu jala santen jalinati hada ko abban dimma dufe hada fati anamma kara koti hada fati oboletti ko rakko kesse jiru gatin bekuf wana titi turte duran gati sirra hubaddef akate miskinatati afani male kessa wan kamne gati si bekuf hada fati ko wallahi billahi narifaddian bayir rifaddi haga hada ko tuku animmo nama ulti qabachuufani kotta kunooti harbaate barbaadde miti jedhe male wallahi hamtuudhaaf hin dubbanne abootuudhaa jedhe obboleetti koo garaa keetiin onnee keerra akkanatti dhufe dhiifama si adda siif afoorti jennaan hundaafuu hin jedha sitti balleessin har'a koon qabu dhiifama si gaafatu dhufee ummata irratti siin jedhe an si utuu sitti kun dhiifama siin jedhe man an wattaaddara keeti malee arabaatee koo ani koo macarashaa kee eegaa jira rabbi nu jiraachisu macarashaa irraati kan kooti siin jedhaa jira ifaan ifatti nama 10,000 irratti xumurri kee kooti bakka okay obboleessa kiyyaa dubbadhu mee biraazarii kiyya kana fooloo naa godhani guys assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akam jirtu nagaa alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullah nagaa galata rabbi ada faate birazeri oguetu birazeru makka kiya karma kuno rabbi ol nubarsiise kana mo no tiuma garafi obboleessun ko mashallah tabarakallah wallahi kuma warakani kadir famna min siara kiya ko ana mubarak folona de bisechuma aye goner wani polo si dev so binjir waso argite mucha makina ke so abute fi dafan jukaladdu garala fo waltuna difati bro
Bayaan kee abbaate mucaan nama akka ta'u boleessatee bira dhaabattuu sanii mitiin atu argee dhiisime. Yoo wala deettee min beeku tole. Wallahi waan musiibaa qabrii keessaa fira oon akkatti xuuncaa waxxa argasitti bee fakkaata abbaate. Ani haadha faateen beekotte waa akkatta wallaa osoo argite. Gara laafoo. Ooyee. Gara laafoo meeroo takkatti dubbadhaa bannaa Eessi dubbadha keessa dubbadha. baay'ee yaadoo keessa seenee baay'ee miidhameera. Akkasiin miidhamte kana caalee miidhameera. Dhugaa dubbachuu fi nama akkasii jaalannuuf hin qabnu hangafa kooti. Iddoo guddaa qabaa fi iddoo guddaan isii eegaa. Hamileen argadhu caalii osoo isin argattee natti tola. Kana waan ta'eef obboleettii koo haizoo amsheersiin jedha. Waallee qabaadhe waallee sii godhuu baadhu. Iddoo gaarii akka tigeettuu fi namoota hamilee kee tuquudhaaf yookaan si qeeqanii asirratti miidiyaa kanarratti hafarsanii waa hundaa argaa jirra. Silkii irraa gadi hin bu'an waan biraa miidiyaa kanarraa waan godhu tokko hin jiru. Ansima eeguu fi halkanii guyyaa miidiyaa yaalaa guyyaa tokko galee hin beeku. Dhugaa dubbachuu daqiiqaa tokkoof bilbila kiisii kaadhee hin beeku. Amantanii amanuu baattanii jechuudha. Maafi nama si qeequu fi nama si jaalatullee kasi faarseetu si qeequu baay'eedha. Hunda isaa hin beekta. Amshirsiin jedha. Hin beekta. Hundee irraa baateellee hin beekta. Waa hunda akkanatti wanni haasofnu hin jiru. Kanu beeku nu beeka. Oromoon ammoo baay'ee si jaalatanii dhugaa dubbachuu fi namni baay'ee si jaalata argaa turre. Biyyaansi paarsentii 100 keessaa namni si qeequ paarsentii 15 hin ga'u. Dhugaa ammallee rabbi jaalala namaa kabajaa namaa rabbi si haa kennu. Namni guyyaa takka mana kan kee ol seenee jedhu ati hiyyeessa ati dadhabaadha ati wallaalaadha jettee guyyaa tokkoon hin jenne bira dhaabattee haadha miskiinaa abbaa miskiinaa nyaachiftee obaaftee waa hunda gargaaraa turte namoota baay'ee si jaalatanii waan biraati miti amshiirsiin jedha guyyaa tokko ni dabarti. Mangisti mira keessa bahi hin barbaachisu sijjammar warra jala jirtanii haadha faati takkitti miidiyaatti beekta malee dhugaa rabbii isinitti mee biyan obboleen si nama lama argeen jira osoo waan akkasii hin jiraa miti waan humnaafaa ta'ee wallahi mucaa ka tokko isoo argitanii an dhugaa rabbii isinitti gaa faatee bira nagatu mira keessa hin galini haadha faatee mira keessaa baya kiyyo doori biroo gaa faatee bira argitu ani ijoollee shuukkee wayita bakka duraan baara gubbatti arguusee bakka fuudhee akkana waan xiqqoo isaanillee waa kan hundan dawwachii wayii kenneefi akkana zozooranii fataa godhee biraa deemelee maashaallah yoo bira ga'uu mucaanii rabbi umrii haa dheeressuu fi namni isa argee sila arafaatti tirfii afaan darbatu dhugaa rabbi isinitti maa sireesni nama dhaabbatas amalas waa hunda qabu isiin obboleessa akkanaa qabaachuun kennaadha. So atis kiyya mira keessa galini tillee arafaate mira keessa bayi rabbi umrii isin haa dheeressu waliin akkuma ammaa kana waliin isin haa jaalatu mube Gara laafoo koo asaasaa amma gara na nyaate. Dhiifa manaa godhu. Papa ya kadeeru mee namni biroo illee dhufee hin dubbata. Dubbatu asaasaa marata waa dubbata. Adara gara laafoo naa kennis. Dubbatu mee ayyee silaati dubbiin qoftu dubbata bonnu godhe. Ayyee wallahi keessa kooti wante yoo inatti dhagaame isuma dhuguma ana qofa ta'ee hin beeku malee jechuudha. Bataam tasamman asaan isaa amma asaa miira qabu miti argitanii dubartii gaafa siin jabaattee waa hojjettee intalaattee haadha baqatee galatoomi minaamin jennee biraa galla maatiin gaafa sana siin gammadaa hojiin dhalachuus maatiin dhalchuus hin gammadaa gaafa rakkoo garuu maatii dhuma hojiin gadda irra caala jechuudha kan miidhamu eenyunni maatiidha. Kanaaf obboleessa keenya waa tokko siidhaamuu barbaada sirra dhaabadhe miidiyaan kun kana qaba dhiisutti yookiin afaan jijjiirattee yookiin akkaataa jijjiirattee jiraachuutti saba keetii ummata keetii waa tokko gochuu hin dandeessu hojiin uumamtee tu saba biraa yookiin bakka biraarraa dhufee nama qeeqee nama rabsee nama xiqqeessee itti duulchiftee duultee harkaanuu wal qabdee lolaanuu ofirraa deebifta. Inni kun warruma ummata keessaa ba'e waa tokko sabni biraa wanti geeffameetti kennamee kun Oromoo miti kun maalii miti jedhamuuf hin jiru. Wallaalatu waa ofii balleessa. Haati faatee jireenyisis miidiyaarra jiraachuunsis yoo Oromoo akka sabaatti fayyade malee miidhaa wayii qabu. Miidhaa wayii yoo qabaate isiidhuma miidha malee
wanti inni saba miidhu hin jiru isuma dhugumaa jechuudha rakkoon haadha baate ana wanti inni miidhuuf hin jiru yoon irraa qooddadhe malee dhaqee rakkoosi wanti inni miidhu tokkittiin hin jiru rakkoosi garuu jiraachuun si immoo faayidaan si immoo yoo rawaacii taateef warra fiigan taate biyyaaf sabarra darbite yoo warra waan taarikii hojjetan taate sabaaf biyyaaf sini galee yoo immoo miidhaa wayii irra ga'e si irra ga'e yoon barbaade irraa qooddadha yoon barbaade nanniisa walumaa galatti obboleessa keenya sitti nagaamini odeessaan eessayyuu jira akka islaamaatti nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam namni isaan caala jaallannu yookiin lubbuu kennuuf hin jiru haadha keenya abbaa keenya kenna miti waa isaanii jecha isaaniin waa jedhe namni isaanuu nazzabe ilmi namaa isaanuu dilluu gaalaarra kaa'e ilmi namaa si'ana seef godhattee akkati na jalaa naarreen barbaadaa galatoomni. Wallahi ka rabbi beekumu be waan tan jettee fi guyyaa takka orga wal bara na bara baate ijasi argu asirratti argama lee akka nama kamiitittu guyyaa takka jechuudha waan kana baddalamee rettee abbaa kennatti anatti obboleeyya gan guyyaa takka himattee hin beektu beekta guyyaa tokko jechuudha wanni isin beeku qabdani guyyaa takka an hanqifadheera guyyaa tokko an geeffadheera guyyaa tokko anaa geetteetti guyyaa tokko waan kan nu godhattee takka anaa obboleessa garaa isii haadha takka keessa daannee baanetti guyyaa takka garaa fi himattee hin beektu. Rabbi kabe gochuu maafi jabduu dhuguma jechuudhaan bakka koo kan oduu sii kenne akka isitti tusu dubartii ta'e namatti tola hin danda'amu garuu kana waan ta'eef warroon isii arabsisanillee warroonni ammoo gaddesii arguuf yookaan ammoo satirii isii arguuf waa baay'ee cambitanii waa baay'ee haasoftanii asiin as buutanii kaan fuutanii kaan dirtanii ooftanii isnuma laalaa jirra rakkoon qabu ka obboleettii hin qabne ka obboleessa hin qabne ka haadha akkisii irraa hin dhalanne heebbii isii utuu eeddu heebbiin tantee gada haa baatu waan biraatiin hin jedhu wallaan kana waan ta'eef dhiisii waan badaan dubbatini anfitadheera amshiir ammallee waan anfin jedhu keessa amshiir ilma dhiiraati waan barbaade soo ta'e kuurii soo baadhe iddoo ati yaaddee fi hamilee tantee yoomillee taanaan rabbi sin dabarsu qooda rabbiin biraa qabdu yoomiyyuu hin dhabdu waan sin jedhu hundumayyuu waan sirraa'u qabu hunda wajjin hin sirreessina amshiirin sin jedha waan hin sirroomne tokkoyyuu hin jiru. Iyyaa koo galatoomii kiyyaa obboleessa gaarii obboleessa jabaa akkanaa dubbaa qabaachuus iyyuu hadhan baree obboleessa keenya hundaati ati baatee immoo waan ofiin keenya obboleetti keenya hunda galatoomii wallaahi obboleessi wanti makataa jetti jirri obboleessi gaachana nutti agarsiiftee jirta teenkiyu. Deebii kottu gara laafu maal jettee kaate afaan ittaan si qabe sirkaa badee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nama walitti goosinaati simmee gobsi dubbadhu faamti baalee moomen ka jedhu haasaa kee jaalanne ittis mirqaanne adduma waltajjii gaggeessuun taate malee. Godhaa hundi keessanuyyuu itti fufa. Dhiifama gobsi dubbadhu. Amshire ani qoosama guddaa dubbachuuf illee yoonni an dubbadhu hin jiru haasaa bareedaa dubbattanii fixxanii jirtanii jalqaba irratti waan ofiitiin baga miira hundarraa yoo haftee aarii sanillee dandamattee gara uummata si jaalatu si kabajuutti deebite sin jechuu barbaada. Itti aansee wanna jedhu yoo jiraate dhugaa dubbachuuf namni keenya haga kufaatii walittiif gammadu haga immoo walillee gaddu waan baay'ee hubannee jirra. Obboleeyyan dubartiidha yeroo baay'ee caba dubartii caba obboleettiidhaan hawwu isaan maaliif akka ta'an hin beeku. Namni kamuu addunyaa kanarra jiraate kan dogongorre hin jiru dogongoraadha. Osoo isiin dogongora wayituu qabaattee lakkitu obboleettiin ta'e isii miti jedhee wal sattaree wal dhoksuu qabu ko waliif bo'uu qabu silaa dubartii ture. Namni immoo san daran rakkoo walii arguuf gammada dubartiidha yeroo ammaa kana maaliif akka ta'e hin beeku. Bifa keessan keessaa baatee obbolummaan sitti haa dhagahamtu. Haati faatee maal akka taate rakkoo isii maaltu akka ga'e warri itti dhiyeennan keessa isii beeku waan dubbatu walaalee calise kabira ammoo ajandaa bocee as bahee dubbeetumee waan akkasii ittiin fooloo guddifachuudha sadarkaa kana ga'uun silaa hin eegamu ture. Kaleessa xiqqaattus galata guddaa Oromoo biraa qabdi. Nama laafaa tokkoof dhaabattee jirti. Dubartii amma maqaa isaanii balleessitu kana nama meeqatu haasaa isii gorsa isii fayyadamee jireenya ofii fooyyeffataa ture. Silaa wanni wal qusannuu baay'ee jira hundaaf martuu haguma beeku dubbata. Irra caalatti immoo yoo shawwaan isii hamaa dubbate 50 immoo isiif iyyaa ture. Ka sagaleen ol baheetiin maqaa isii balleessee dhaga'ame malee kan immoo keessatti barreeffamaan karaa adda addaatiin sagalee isiif ta'a ture irra guddaa jechuudha.
Kanaaf wanni guddaan hin dhaamu yoo jiraate haasaamuu been dura jechaa ture san. Namoota yeroo hunda gabbanii foon namaa nyaatan rakkoon Oromoo guddaan nama yakka irratti dalage gara bal'ina ofii agarsiisuuf jecha dhiifama jedha gabbahee borumtama dhiifama jedha nama ajjeesuu hundaaf. Dhiifamni jara amma kallattiidhaan maqaa keettaa godhaniitiin sirratti dubbatan kanaaf ati gootu tasuma hin jiru. Namni an balleessee yakka qabaa daangaa dabaree jedhee dhufee dhiifamsi gaafate dirqama hin gootaaf. Kanarra walumatti qabdee waan hundaa naan jedhe akkas naan jedhe dhiifama kanatu Oromoo fixe jechuudha. Rabbillee gatii isaanii hin kafala. Addunyaa kanarratti illee mootu salphina isaanii hin ba'a. Nama ati garaan dhiifte finala jechuu kanaaf jecha dhiifama jechuun akka hin jirre karaa kanarratti jechuu barbaada. Asirraa wanti dubbadhu yoo jiraate kabiraa ijoolleen dubartiidha. Hanga feetan rakkaadha obboleewwan. Namni kamuu hundi kun gora hin rakkata jechuudha. Wanti isan kun namni hin jiru. Namni bartuu waan baay'ee baatee obseet hin jiraata. Hamma danda'ame rakkoo keessan miidiyaa bosoo qooduu baattanii kan isiniif dhaama. Galatooma haasofni bareedni kuma dura haasame waan ta'eef oomu keessan akka jiru dubbadhe. Dhafaate waa takka dubbadheetiin baa tokkoffaa obboleessa kana kee qabaachitu Oromoon waan namni dubbaturraa malee waan baratu obboleessa kana osoo obboleessa dayyuusa gadii taate yeroo obboleettiin ofii gadda keessa yookaan rakkoo keessa seene maqaa maarree nagoote akkana ta'e sii jennee akkana taane jee gadda keetirra gadda siidaa arrammoo qooma dhaawatee obboleessa gartee abshir waan ati qabdu hunda si waliin qooddadhaa gaddi kee gadda kiyya jee hawaasa irrattillee of keessattillee kophattillee si waliin dhaabbatu qabdaa san gubbaan hawaasa si cinaa dhaabbatu ka gartee obboleettiin teenya haati faatee kaleessa hawaasa ofii bira dhaabbataa turtee akka nama kamiitu dubartii kophaa jiraatti akkamitti kana gootan jee hawaasa si caalaa laalatu dhukkubni kee isaan dhukkubsuu qabdaa alhamdulillah obboleessa kanaatii fi hawaasa kanaa qabaachuu keetiif inni lammataa ammoo summa wallaahi warri gartee AB namaatiif qaanii namaatiif ija qarattanii ilkee qarattanii yaatan yoo rabbi jee rabbiin oolcheen bulchu hunda keessanuu isiniif deebisaa tanammoo laalinaa hanga kanaan bira kaadhaa nagaan naa jiraadha galatooma ulfaadha. Haadha faate baga si arge dhugaa ani. Haadha fadooti yaa. Baga nuu deebite dhugamaanuu baay'ee si argu kiyya baay'ee gammadaa. Waan qoshaashaa namoonni si cabsuuf haasa'aa irra waa'ee isa irra gabbo'ee haasa'uu hin fedhu. Jabeenya kan kee waan beekaniif waan sanniin sirra godhuu yaalanii. Ani namoota waan kan kee badhaasanii waan godhanii walirra dabarsaa haasa'an irra ansitti haarimaaniif jabeenya kan kee jabeenya akka sibiilaa ati qabdu san waan taate waan beekeef maaliif asirra dhuftee bootte ka jedhu santu diqqoon aarse. Sokee namni yeroo garii emotionaalii ta'ee waan adda addaa nin godha. Ani waan baay'ee haasa'u baguma si argee baga waan dhugamaanuu ani baay'ee sillee bilbilaa ture hin kaafne. Si argu keeti baay'ee gammadee dhugamaanu. Kun akka isaan photoshoppii godhanii waan hin taane asirra oofan namni hin beeka waan ta'eef sun waa irra haasa'u miti iyyuu sun waan jechuun galatoomii qaaliitii yaa ulfaadhu. Adii haattiin deemanii rakkoon qabu yoo gatii baasee fi haattiin zooratanii ulfaadhu siin jira. Wallaan nama hunda gelaayyuu an obboleeyyan tiyya gelaayyuu silkiin kaan ani gizee bakka canna qabu. Aarii wayii qabu danda'u beektaa miira itti jiru karaa itti jiru san malee waan laalu silkii nama tokko jalaayyuu silkiin qabne obboleessuma kiyyaayyuu kun silkii jalaan qabne wallaahi abbaa abdallaa dawwalee nama birooti dawwalee akkas irraan waan jedhe malee nama tokko jalaa silkiin qabne saasanitti dhiifama wallaahi. Baguma deebite garuu baguma warroonni sin jaalanne waa isaan fedhan asirraa si balleessuu fedhanii waan sanniin baga. Baddu guys nani obboleetti tiyya kuno nani fikirta yetu tana follow na godha sisterii tiyya tunis na maati heddo sirraa qaba bar ol bayanii muddatan mal Abbaadha faatee qophaa'in dubbadhu shi nani follow na godha ni guys dubbadhu nani ye nani jedha Fatiha dubbadhu yoo Fatiyaan dubbachuun dandeenye namni biroo kan carraa hin arganne nu jira. Kalaas Fatiyaan hin jirtu abaasarri dubbadha.
jechuun waanuma kaleessa jiru waanuma walirra dhaabatuun kaleessa jiru waa hundaafuu akkuma kanama jaalatu jiru kanama jibbullee miidiyaa kanarra waan jiru waan ta'eef waan isinitti dhagahame hundallee miidiyaa kanarratti osoo hin ta'in keessumaan osoo laallatanii illee bareeda taaniiti namni mul'ata qabuu fi namni dubbata qabu baarakallahu fiikum wajjataa ture kennaa guddaa rabbi isinii haa kennu inshallah rabbi khayri haa godhu du'aa ima isinii goona nullee baay'ee tokko isin qabanya maaliif yatiima bira dhaabattanii haraamila bira dhaabattanii rakkataa bira dhaabataa turte sagalee odoo ofiin ta'in nama ta'aa turte bira jirtaa fi miti hundaafuu inshallah khayriitii taan inshallah anillee sa'a kanarraa gabaruutitti inshallah ni barara harama achitti du'aa isiif kadhaa abshirii siin jedha warroonni du'aa nu biraa qabdaniif isinillee abshiraa isiniin jedha anillee amma kinoo bararu yoo rabbi naa fedhe kinoo amma finfinne malaa jira isin hundayyuu warra du'aa wallahi harama jala isinii kadhaa inshallah harama jalatti isinii kadhaa inshallah abshiru isinii fi faamilii keessanillee warra achi jiru hundayyuu wallahi wanna biraa miti seenaan man biraallee yoo dagatame namni ofii kun gaafa halkan gaafa akkasi ati booyaa bultee mucayyoo haadha jala obboleessi ajjeesee sun bichaan seenaa guddaanaaf halkan san akkasi booyaa bultee akkasitti wallahi halkan akkasi laayif irra bultee mucayyoo san akkasi qarqaaruu sun namni ofii waan numa namaa godha kanaafi abshiri siin jedha inshallah du'aa isin hundaan dagannu rabbiin muraada isinii haa guutu baay'ee tokko qalbiin nu badde immoo waan ta'ellee ta'u sabbaru numatu caala waan laallamuu fi waan haasaamu yoo ta'e keessa nu oolcha akka nama tokkootitti inshallah nullee keessa oollee ilaalla taani abshiru numa jira waa hundaanuu waliif jirra wal bira jirra gaddaa fi gammachuullee walirraa qoodannaa isinitti hin dhagahamini gaafa gammachuu bichaa isinin jaalannu gaafa gaddaallee isin bira jirra jechuun affeerraa kooti هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين غلطوما سنين بارك الله فيكم وري فولو جرى سن غوتن اللي غلطوما